دكتور كم جرت؟ ما جرت جمال السلام نجامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو مانو يا دوران درسي أكما كان درس إنجي هدو غلطومي لما ولما دبتشو بربادا جمال حواسني كينيا ماتي خابيا ومني رهدون ريسبونسرا وايد وفين سها سوامله ركو قدو تو أسدي ماجرا أما دور يو أدريسس إنغوني it wasn't a big deal أما واتك أشوف نما دربو جران أما دينغدار رغادان نما green card ديك أبو بيتوري وقادي أسيمي تخدي بسان airport ميتوبي أديس أبارت ما جت نما irredeebi warri mana keessa jirtan dhageeffadha green card ديك أبدي yeroo lama sadi deddeebitee jirte as jiraatti ilmoos qabdi sigalee ijoolleetu fideeni green card namtittiin qabdu asii ka jiraattu deemni deemti baatii sadii afurnuma teessi biyya ni deebiti amma dheengadda I think baatii jahaa ta'u wahii turraan airportuma Addis Ababaatti deebisaniin. waaw maaliif seeta mootummaan Tiraampiin yoo osoo beekaa fiddan xayyaaruma keessan expensii keessaniin deebistanii waan jeef volta'iinsa jalaan lafa jalaan godhanii jiran nam sadiin dhagee nama ani hawaasa Oromoo tokko kana ji lammaffaa green card qabanii family violence ni jira miti jaartaa fi jaartii wal lolanii tiyaamtee poolisa kanaan dura amma 5 maaliif hin taane citizen yoo taane bakkiin tiraafika yoo dhaabame ni darban hawaasni keenya baaba kana keessa jiru is a lot of disaster is coming namni halaalu biyya arabaa kanarratti xiyyeeffataa jira no is total immigration irratti focus godhaa jira digalee dubbin dur adreesa yoo himnes waan xiqqoo si dabran yoo turtees abbaa kiyyaa dhukkubsatee haadha kiyya jettee riizina barreessitee si fidan ammoo they are changing things that we don't know right more community Kenya community waan akkanarratti bobbee ummata keenya enlightenment kannuudhaa miti ni beeta so disaster is coming waan hojjettu kanarra muxannoo qabdaaniin qabu waan hin dhageensitti hime nama lama diisirraa fi bakka biraa nama Oromoo achumatti hambisan so green card deemanii family raadiyoo du'a baatii takkan deebitu 3 4 5 6 ta'e amma kudhanii maaliif hin teenye aga citizen taane they will stop you there kuni barre dhugatti gartee waan ajaa'ibaati amma ati inumaatu updateidhaan nu dhufte manuma keessa gartee xiqqoo dura warri na gaafachaa jiran ani green cardin tiyya amata lama booda expire taati biyya dhaquun hin danda'afa yaani warra barreessu jira gartee mana keessatti so I recommend at this time I recommend green card fayoo qabda inuman sossoo inni caluma jettee asumatti taa'e aga wanni kun dabru the critical time idanja laliti research goditi hawaasa keenya akkamitti hubachiisna because namni ama kudhan osoo jijjiirin fa citizen osoo tan calje green card ka qabate tokko aboo nama hedduun beekan nama ammallee taa'u jiru green card jira amma namni amanu nama heddu jira osoo jijjiiri calma je green card dhaan ka jiraatu we don't know garuu nim beekanis nama heddu so jireenya jiraate maal jaane amma guyyaa lammafa darbamee jira wallolani wahumaatu it was a misdemeanor or felony taha dhumtee baatii sanaati baaba san cuftee jirta wahumaa poolisa si dhaaba they gonna dig it right then IC achumatti yaamee poolisi achumarraa faamiliitti galee jira nagaatti jaan namni Oromoo kan hoggaa himtu waan akkanaan jiru kijibaa jinni waan qabatamaadha wanni na kijibsiisu hin jiru waan qabatamaan himaa jira dhuga anni nama niin beeka dhaga'uttiin jira waan warra gartee inumaatu heera godhanii jiran amma warra ICdha directii gartee mootummaan gootee jirti yoo felanii namama felanii qabu hunda fedhu green card haa qabaatu green card gadiis haa ta'u darbaa jaanii ni jiran kuni waan beekamaadha irra deddeebi'ee amma torban dabrallee himeetiin ture kana mana keessatti rakkoon nuti qabnu akkuma ati jette ummanni keenya North America jiru keessaaf gartee America keessa jiru ani eessattiin deemaa asiin jiraadha paasapooraan barbaadu jaaniiti warra jiraatutu hedduu deemuuf biyya tanarraa deemuuf hin deemu jaanii garuu immoo yoo gartee amma fakkeenyaaf akka gurbaan obboleessa keenya reefu dubbate sanitti green cardiidhaan gartee yoo adreesa updating godhin laal wanni na duuba jirtu kun maal jedha IRS fi immigreeshinii waliin hojjechuuf deeman takka amma dura IRS fi immigreeshinii waliin hojjetanii beekan ni beeytaami biyya tanatti ejensiin hundinuu autonomii mataa isaanii jabeeffataniiti ta'aniin they don't communicate with each other
Yes. beeyte amma immoo daarekshina White House irraa itti kennameen IRS warra immigireeshinaati wajjin hojii godhuudhaaf akka malee qophii irra jirraa yaaniiti reefuun tana oduu gaddiisanii jiran. Kana jechuun maali? Namni hundinuu IRSif hojjettee gartee green cardii ni guutan income ni guutta. Income keessanummas every year apply goota. Every year go apply gootu adereesa keetis, baankii ta'etis, hojii ta'etis waan hunda achirratti update gootee jirti. Kana warri IRS gartee hogguu fuudhee warra immigireeshinaatiif ergeef ammaasi saaftuweerii ajaa'ibaa tolfatanii qaban. Saaftuweerii cross reference gootee information baaftu tolfatanii jiran. Okay? So saaftuweerii kun maal godha? Compare godha gartee abaloo kunii fi abaloo kun tokko wayii waan jiru waliin ilaalan. Egaa walitti gartee cross reference godhan booda ichi booda gartee kan reject ta'ee ichi baasu warri IC bikka inni jirutti dhaqanii baasan. Dur bikka kana dalayda takkaa'u adreesni keetii fi hojiin ta'e waliin fakkaattu maaliif maybe amata 3 dura guuttee ta'a. Warra IRS biratti immoo namni baatii tana bar torban dhufu irratti IRS guututti taaksiin dhumti bar. April 15 yaa. Dhufti torban lama booda dhumtiimi. IRS guututti harkataa jechuu information kee. Information san fuudhanii gama warra IC dabarsan. Warri IC san bira dabraniiti amma ummata gartee taaktika addaa use godhaati fake immigration appointmentii godhaniiti nama qabaa jiran. Nama gartee Minnesota keessatti akkasii qabameen beeka. Okay? Fake immigration appointmentii setup godhaniiti siyaamanii ati qaaxorootii jettee hogguu ce'aa dheeyte. Isaan vaana gartee adii kanaanii paarkingii keessa taa'anii nama eeggatan. Nama akkasii qaqqabaa jiran. Dhugumatti gartee soosaayitiin teenya hawaasni keenya waan akkanaa kana informeeshina an akkumaan isinii himaa jiru obboleeyyan keenya warreen dhageeffachaa jirtan walii dabarsa namni haa dhaga'u itti haa faayida'u booda gartee sapiraayiziin ta'ina akkam jetta doktor. Jamal ani wanni xumuru dur yoo ta'e yoo namni kee qabame petitiona jennee community jennee olii gaffiigna. Ka ammaa kun qabamuu fi darbamuun takka because they don't want to spend money sirratti mana hidhaan godhan tokko je. Lammaffaa nama hawaasa keenyaatu kamiitu looyera qabatee faayit godha. Hawaasa keenya wal beeyna. Dhuga. So ego Jamal jibbinsaaf waan ego qabnu dhidhiisne dhugaatu dhufaa jira. Wanni dhufummoo waan jabaadha. Meeqaatamtu keenya dubbii tan akka gaarii ilaalutti jirraaf hin jee. I have seen it. Right, Things right. get worse. Kanuma waan ati gootu kana jabaadhu galatoomis hin jechuudha.